قومني أدى موتما نانو أمارا ورموت مقالات أهير رابرقتني ديما جران كونكولاتا خيسا باسون أجيسو مدينان نيتشا قباساني باي إني نموتا روكو تماني أفريقيوتان سدي بطلمتي دواني جراتشوتو قبافمم دوبرتين تاكا أكمالي ميدام تيجيرتي دولي كنتان همنا أدى نانو أماراتي نواس نجار الترا وتماجرون غاقام للبو في قبينيا نقبا خنجريوتو ريفكي نموتا قويوتا سدن دبري أجفمني دانتي إرا أكجرو مدين كينيا غرسي أورميا ميدياني توركتي مني همنا نهدتن كنن أمتا هركا قلا ورانا ديفك إيه وفي قد لكسي بك أجاجرو هالا سوخن ساتين أجي ساتي جروم كنين أجيسن ريفكا كنو ديدون أمو خن أغرسيسو أمتا أورما والو سيرا كبجون بيكمو إيكم سيسي جراجا مد كينيا والو إرا أو أمن بالبلان دبسم هل كان إدامو ساتي سديف ولكا الراجل كبه وراني موتما أورالي في تويوتا خد سديتين أمبولانسين دبالمون غرم قالا خمسيتي دبراني جرو جامي وراني موترما والله راتي كان نميتي كنجرو يرى ما أنا كمان بوستين رتلب سمي أمني أما كنجرو لولي أما كراتين ما في رمضان لولي أشتري كما بنميتا رأيو هيدي موتما نمارا أشتري موتوتا أمارا أشتنا نموتا كنكسره Ministeerri ittisaa ajjechaan dhaabsisa jeenaan nicha irratti komaandii poostii labsuu isaa ibsullee ajjechaan uummata Oromoo itti fufuun ibsamaatii jira. Komaandii poostiin labsamee jiru uummata Oromoo walloo qofa irratti miti. Kun kan labsame sirna durii lafa qabsiisuuf aggaammii uummaticha irratti kaa'amaa jiruudha jaan maddeen keenya walloo irraa OMN'f yaada isaanii laataniin. Wallagga lixaa qeellamii fi wallagga bahaa keessatti hidhaan humnoota tikaa mootummaa Itiyoophiyaatiin cimee itti fufuu maddeen gabaasanii godina wallagga lixaa aanaa lataa sibuu magaalaa Goorii fi Boojjii Coqorsaa keessatti hidhamtoonni mana murtiitti osoo hin dhiyeeffamin dararamaa jiraachuun himamee jira. Muhammad Fantaallee waan qindeeffate qaba. Wallagga lixaa qeellamii fi wallagga bahaa keessatti hidhaan humnoota tikaa mootummaa Itiyoophiyaatti raawwatamu cimee itti fufuu maddeen gabaasan godina wallagga lixaa aanaa lataa sibuu magaalaa Goriirraa gaafam ebila 15 dargaggoon Gadaa Sanbotoo jedhamu qabamee yoo hidhamu kan hordofuun har'a ganamam ebila 2021 abbaasaa Sanbotoo Qumbii humnoonni tikaa waraana mootummaa wajjin ta'uun fuudhanii deemuu maatiin hidhamtoota Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Gadaa Sanbotoo erga qabamee mana hidhaa bu'eeti torbee tokko fixeera. Abbaan isaa immoo guyyaa irraa kunoo fuudhanii deemanii jiru. Siyaasuma ittiin akka shororkeessummaatti qabuudhaani iddoo akkasiitti argitanii abaa'oo iddoo akkasiitti argitan jechuudhaani baay'ee dararaa guddaa fi maatii isaanii irra ga'aa jira. Kana malees barsiisaa Warquu Waannaa fi nama Fayyisaa Eebbaa jedhamus sababa maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdaniitiin hidhamanii jiraachuu maddeen ibsanii jiru. Odeessa kana mirkaneeffachuuf gama bulchiinsa mootummaatiin hoogganaa bulchiinsa nageenyaa aanaa lataa sibuu kan ta'an obbo Maaramaa Araarsotti bilbilus nuuf hin milkooyne. Oduma wal fakkaatuun godina wallagga lixaa aanaa Boojjii Coqorsaatti waraanni mootummaa Itiyoophiyaa maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromootiin garas bobbaafame namoota nagayaa hedduu kaamsuun manhidhaatti dararaa jiraachuu maddeen OMN'tti himaniiru. Hidhamtoonni Boojjii Coqorsaatti erga hidhamanii waggaa tokkoo fi ji'oota hedduu lakkaayan mana murtiitti dhiyaanne kan jedhan maddeen mootummaan namoota nagayaa maqaa ABO shanee wajjin hidhata qabdaatiin hidhee manhidhaa keessatti dararaa jiraachuu ibsan. Lixa Oromiyaa aanaalee garagaraatti hidhaan jumlaa uwwisa miidiyaa hin arganne kan jedhu maatii hidhamtootaa keessaa namni dubbifne tokko duulli hoomaa waraana mootummaa Bilxiginnaa kan Lixa Oromiyaatti bobbaafame hawaasa nagayaa hidhaa ajjeesaa fi reebichaan goolaa jiraachuu addeesseera. Dargaggoo Muhammad Deeksisoo humnoota tikaatiin butamee torban 3 ga'us eessatti hidhamee akka jiru hin beeknu jaani maatiin. Komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa handamee Jimmaa gama isaatiin dhimma dargaggoo kana jala buunee hordofnus odeeffannoo quubsaa hin arganne je'ee jira. Usmaan Baayyuu dabalata qaba.
Dargaggoo Muhammad Deeksiisoo erga humnoota tikaa mootummaatiin waajjira poolisii aanaa lammaffaa magaalaa Jimmaa fuulduraa butamuun achi buuteen isaa dhabamsiifamee torbaan 3 ta'us hanga ammaatti eessa akka jiru arguu hin dandeenye jedhan maatiin isaa OMN'f yaada laataniin. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kan damee Jimmaatis hordofaa ture kan jedhan maatiin haa ta'u garuu hanga ammaatti qabatamaan Muhammad haala akkamii keessa akka jiru baruu hin dandeenye jedhan. Kaambii poolisoota humna addaa Oromiyaa kan magaalaa Jimmaatti argamu keessatti hidhamee jira odeeffannoo jedhuun alatti maatiin ijaan argee achi jiraachuu isaa wanti mirkanaa'e hin jiru jedheera obboleessi Muhammad Deeksiisoo kan bilbilaan dubbifne. Yeroo ammaa Oromiyaa bakkoota hedduutti humnoonni waraanaa namoota hidhamanii to'annoo seeraa jala jiran mana hidhaa irraa baasuun ajjeesaa waan jiraniif nutis baay'ee yaaddoonnee jirra jedheera. Muhammad erga gaafa guyyaa 23 ji'a 7/2013 humna addaa poolisii Oromiyaa jedhamuun butameeti hanga har'aatti bakka geeffame hin beeknu. Haalli keessattuu naannaa mucaan itti jiru kun baay'ee yaaddessaadha. Mana hidhaatii baasaa nama sa'aatima barbaadanitti kun akkuma dhagahamu kana marashanaa jiru. Nabseen namaa isaan biratti homaa miti. Adeemsi seeraa isaan biratti waa tokko gatiin qabu. Haalli jiru kun baay'ee nu yaaddessee waan jiruuf haga ammaatti waa tokko waatu kana adda baafatuu hin dandeenye maatiin akka maatiitti dhiphinna hamaa keessa jira. Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kan damee Jimmatti bilbilee dhimma kana wayitii gaafannetti akka jedhan qaama dhimmi ilaalu hundatti xalayaa barreessinee dargaggoon kun eessa akka jiru gaafachaa turus hanga ammatti ifatti deebiin nuuf laatamee hin jiru jedhaniiru. Amma xalayaa barreessinee gaafachuutti keenyadha humna addaa kan godina Jimmaatti kan naannoo sana jiru. Poolisii federaalaallee kan buufata kaampii Jimma jiru sana xalayaadhaan gaafannee qaamaan namni asoobsiisneerra. Amma kana kan jedhu iddoo ifa ta'e nu bira jira jedhee kan afaan guutee nutti hin jiru. Garuu iddoo isaa ispeesifaayi godhanii addaan baasanii nutti himuudhaaf amma badaa fedhiin mul'atu baay'ee gachaanaadha. Oromiyaa bakkoota hedduutti namoota hidhamanii to'annoon seeraa jala jiran mana hidhaatti baasanii ajjeesaatiin jiru. Maatiin dargaggoo kanaallee sodaa akkasii keessa jiru. Waan kana hoo gama qaama mootummaatiin haa ta'u akka koomishinii keessanitti hordoffiin godhaa jirtan qaama mootummaa irratti dubbistaniirtu waan kana gama poolisaati alatti. Odeeffannoon akkasii namni darbee nuti nu dhageenyaa waan qoratamaa jiru jira wanti fuuldratti koomishiniin keenya ibsa baasuu danda'e yaada. Oromiyaa bakkoota hedduutti namoota to'annoo seeraa jala jiran mana hidhaatii baasanii rashanuudhaan reeffa isaanii daggalatti gatuun tibban hammaatee itti fufee jiraachuu nutis maatii miidhamtoota waabeffachuun gabaasaa turreera. Biilboordiin gameessa siyaasaa Itoophiyaa Jawaar akka hidhaa bahu gaafatu Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minneapolis daandii guddaa Highway 94 jaamu irratti dhaabbatuun eebbifamee jira. Xiinxalaan siyaasaa qabsoo karaa nagaatiin gurra jabaa horatee mootummaa Itoophiyaatiin hidhame hidhaa akka bahu biilboordiin gaafatu Ameerikaa biyya Joo Baayidaniin durfamu keessatti dhaabbatee jira. Siraaj sabaaf waan qindeessi qaba. Alaabaa ittiin miidhagdanii gabbaaftanii mul'ifattan tana qeerroon itti awwaalame. Akkuma Hacaaluun jee qeerroon fi Oromoon biyya hin diine biyya jaaree gimbanyaa akka Lammaa Magarsaatii fi Abiyyi Ahmed isiniif dhiyeesse. Kanaafuu hoogganoota keenyan pirezidaanti Lammaa Magarsaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmediin baga asitti dhuftanii kaambii xiyyataa waggaa 13 narraa fudhachuuf deemtanii ani immoo kaambii teessan Finfinnee torban dhufu dhufeetiin fudhadhan jedhan. Biilboordiin gameessa siyaasaa Itoophiyaa Jawaar Mohaammed hidhaa akka bahu gaafatu Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minneapolis daandii guddaa Paul Highway 94 jedhamu irratti dhaabbatuun eebbifamee jira. Xiinxalaan siyaasaa qabsoo karaa nagaatiin gurra jabaa horatee mootummaa Itoophiyaatiin hidhame hidhaa akka bahu biilboordiin gaafatu Ameerikaa biyya Joo Baayidaniin durfamtu keessatti dhaabbatee jira. Jawaar Mohaammed hundeessaa OMN nama qabsoo Oromoo keessatti akka malee beekamu jijjiirama ammaan tana dhufe ka biyyi butee kan akka dhalatu keessattuu nama gumaacha guddaa godhe biilboordii jechuun wanni beeksisa guddaa highway Ameerikaa irratti maxxanfamu Jawaar Mohaammed hidhamaan siyaasaa gada dhiifamuuti firii Jawaar Mohaammed ka jedhuu fi Ameerikaan akkinni bilisummaa isaa argata akkinni mahidhaa dabaa hidham keessa bahu haa gargaartu haa gootu waan jedhu gaafanne. Namni siyaasaa Itoophiyaa guddaan hidha dhaloota Oromoo ta'e Jawaar Mohaammed erga riiformiin siyaasaa dursummaa isaatiin Itoophiyaatti dhufee boodaan gara biyyaatti galuun jijjiiramicha osoo tumsaa jiru mootummaa Itoophiyaatiin hidhamuun mana hidhaa keessa jira. Hidhamuun Jawaar Mohaammed fi hooggantoota siyaasaa Oromoo utubaa nageenya Itoophiyaa yoo raasu addatti uummata Oromoo mufachiisee jira. Jawaar Mohaammed fi hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa keessa taa'uun cunqursaa bulchiinsa
badhaafamaa Noobeelii nageenyaa uummata Oromoo irratti taasisu mormuun lagannaa nyaataa guyyoota 40 taasiseen booda dhimmi isaa biyya Ameerikaa keessatti ajandaa ta'eetii jira. Tibba darbe seeneetaroonni Ameerikaa fi Riippaabilikaan Ilhaan Umar ibsa baasaniin Jawaar Mohaammed mana hidhaatii bahin akka maatii isaatti dabalamuun mootummaa Itoophiyaa gaafatanii turani. Miidiyaaleen addunyaa hedduun dhimma siyaasaa Itoophiyaa fi hidhamuu hooggantoota siyaasaa Oromoo irratti gabaasa garaagaraa yoo barreessan dhalattoonni Oromoo kutaalee addunyaa adda addaa keessa jiraatan cunqursaa bulchiinsaa Abiy Ahmed balaaleffatuun hiriira geggeessaa jiru. Namni siyaasaa Itoophiyaa Jawaar Mohaammed hidda dhalootaa Oromoo yoo ta'u lammii Ameerikaan jiraataa kutaa bulchiinsa Minneapolis. Haati manaa Jawaar Mohaammed Arfaasee Gammadaa fi ilmi isaa Oromoo Jawaar Mohaammed Minisootaa yoo jiraatan ilmi isaa yeroo baay'ee akka waa'ee abbaa isaa gaafatu adde Arfaasee Gammadaa afgaaffii miidiyaalee garaagaraa wajjin taasifteen dubbattee jirti. It's agonizing on a personal level, you know, but even as an Oromo, it's a very, very tough time for our community. Arfaasee Gammadaa, wife of Jawaar Mohaammed and mother of his child, has been in agony since Billboardiin Jawaariin hangafi akka hidhamtoonni siyaasaa Itoophiyaa hidhaaban gaafatu kun kan dhaabbateen dhalattoota Oromoo Minisootaa yookaan Oromiyaa xinnoo jiraatan garee Shamsiyaa Hoppii Fud jedhamuun yoo ta'u bakka boolboordichi itti dhaabateen daandii magaalaa akka Chicaagoo, Miishigaanii fi magaalota Ameerikaa gurguddaa biroo wal qunnamsiisan irra jedhameetii jira. Billboardiin yookaan baanariin guddaan suuraa Jawaar Mohaammed alaabaa adda bilisummaa Oromoo barreeffama afaan Ingilizii Free Jawaar Mohaammed yookaan Jawaar Mohaammed gad haa dhiifamu, bring him home, gara mana isaatti haa deebi'u, free all political prisoners in Ethiopia, hidhamtoonni siyaasaa Itoophiyaa gadi haa dhiifaman jedhu hammatee dhaabbate. Boordiin kun ji'a tokkoof kan turu yoo ta'u ilaalcha siyaasaa qofaaf hidhamtoota siyaasaa badhaafamaa Noobeelii nageenyaa Dr. Abiy Ahmed Aliitiin Itoophiyaa keessatti hidhaman lammiilee Ameerikaa kan daandii kana irra darban kan yuunivarsiitii Koonkaardiyaa baratan akkasumas istaadiyeemii naannawa kana jirutti kanneen taphatan akka hubatan taasisuuf kan dhaabbatedha. Ameerikaan bulchiinsa Abiy Ahmed sarbama mirga namoomaa fi dirree siyaasaa dhiphisuu isaatiin qeeqaatee jirti. Baha Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti dabballoonni mootummaa waraana waliin ta'uun namoota dirqiin kaardii filannoo akka fudhatan dirqisiisuuf yaalanis uummanni keenya kaardiin filannoo nama dhuunfaa waraqaa eenyummaa keenyaa ta'uu hin danda'u jechuun kaardii kana fudhachuu diduudhaan harkatti fashaleessanii jiraachuu maddeen gabaasani. Aanaa dirree xayyaaraa dabalatee magaalota akka Awwadaay, Harar, Kombolcha, Baabilee, Dirree Dhawaa, Haramaayaa, Dhangaggoo, Laangee, Qullubbii, Barooda, Dadarii fi Qobboo faa keessatti uummanni kaardii filannoo fudhachuu didanii jiru jedha maddi keenya baha Oromiyaa irraa bilbilaan OMN dubbise. Ayyee gama filannootiin kan deemaa jiru kun kaardii fudhadhaa yookaan kaardii fudhattan malee hin deemtanii kaardii akka mattaaqaatti fayyadamanii nama gaafachuu jiranii akkasuma kaardii fakkeenyaaf konkolaattota makiinaa oofan shifeerota kaardii fudhattee jirta jennee kallattiidhaan tiraafikoota ta'u gaafachaa jira karaa irratti keella irratti illee waraanni akkasitti dhaabee kan gaafachaa jiru ta'uu isaati. Kanaaf uummanni keenya guutumaan guututti isin jechuun hin danda'a. Kaardii tana fudhachuu didee jira guutumaan guututti fudhan jira jechuudha. Araddaalee gandoota baadiyyaa naannoo magaalota kanneenii tokko tokko jiran irraa kan hafe namoonni diddaa agarsiisanii jiraachuu kan himan maddeen keenya magaalota kanneen keessatti waraanni mootummaa isintu uummata kakaase jedhanii qeerroo doorsisaa jiraachuu dubbatu. Aanaa dirree xayyaaraa araddoota aanichaa jiran mara keessatti kaabiloonni aanichaa milishaa wajjin ta'uun dirqamaan kaardii filannoo fudhachuu qabdu jedhanii doorsisaa jiraachuu kan himan maddeen keenya naannicharraa dubbifne addatti araddaa Hassangee keessatti sababa kaardii filannoo gubdaniitiin waraanni heddumminaan achitti bobbaafamee qeerroo adamsaa jiraachuu himani. Kanuma wal qabatee bakka araddoota hunda keessa milishaa fi poolisiin naannoo bobba'aa jirti filadhaa jedhanii uummata dirqaa jiran akkasuma ilaan qamaa namni filachuudhaaf tokkos kaawwii qabus uummanni Oromoo guutuutti akka dirree xayyaaraa didaa jiran haalli amma jiru araddoota akka Sangeefaa keessa baay'inaan waraanni poolisiin mana barnootaa keessa qubsiifamtee jiraachuu ijoollee waraqaa gubde jechuudhaan barbaadaa jiran haalli amma jiru kanaa jira. Walumaa galatti kaardii kana namoonni akka fudhataniif mootummaan bilxiginnaa hawaasa dirqisiisaa jiraatus hawaasni filannoon hayyoonni Oromoo hidhamanii paartiileen Oromoo dhiibamanii keessaa bahan tan nuti irratti hirmaannu hin jirtu jechuudhaan diddaa agarsiisuun karoora isaanii harkatti fashaleessaa jiraachuun ibsamee jira.
godina arsii lixaa aanaa hasaasaatti kaadireen bilxiginnaa kaardii filannoo fudhachuu qabdu jechuun ummata goolaa jirti jechuun jiraattonni himani. Sababa shanii deeggartan jedhuun dargaggoonni hedduunis hidhamaa akka jiran maddeen gabaasanii jiru. Usmaan Baayyuu dabalata qaba. Godina Arsii Lixaa aanaa gada basaasaa ganda qonnaan bulaa Buchoo jedhamuun waamamuu fi magaalaa Asaasaa dabalatee bakkoota danuutti sababa kaardii filannoo dirqeen fudhadhaa jedhuun kaadireen biltsiginnaa jiraattota doorsaa jiraachuun himame. Jiraattota keessaa namni Oromiyaa miidiyaa neetworkiif odeessa kenne tokko akka jedhutti nama kaardii filannoo fudhachuu dideen ati shaneedha jechuun dargaggoota baay'ee adamsanii manadatti guuraa akka jiran ibseera. Dargaggootaan isintu shanee qindeessuun akka uummanni kaardii hin fudhanne jiraattota dammaqsaa jira jechuun hidhaa jiran kan jedhu jiraataan dubbifne kun dargaggoota doorsisa isaanii dhiyeessuun qe'ee irraa baqatan ammoo barbaadaa fidaa jechuun maatii isaanii hidhuun dararaa jiran jedheera. Jiraattota ganda qonnaan bulaa Buchootiin kaardii filannoo fudhatan malee tajaajila akka zayitaa, xaa'oo fi sukkaaraa isiniif hin laatamu jechuun kaadireen biltsiginnaa dirqisiisanii kaardii filannoo humnaan uummatatti laataa jiran jedheera. Maddi keenya kan Asaasaan irraa odeeffate. Kun maqaa kaardii filannoo fudhadhaa jedhuun kaadiroonni biltsiginnaa gandoota aanichaa hundatti bobbaafamuun hawaasa goolaa akka jiranis itti dabaluun himeera. Maqaa filannootiin jiraniitiin uummata doorsisaa jiranii walumaa galatti amma wanti deemamaa jiru filannoo paartii filachuu osoo hin taane zayitii sukkaara fudhachuudhaaf ammoo xaa'oo fudhachuudhaaf qotee bultoota dursa kaardii filannoo fudhachuu qaban jiranii uummata kana achi qabaniitiin giddiin kaardii filannoo kennaafii jiranii jechuudha. Akka seera Itoophiyaatti namni tokko akkuma filachuudhaan mirga guutuu qabu filannoo sanarratti hirmaatuu dhiyeessuufis mirga guutuu akka qabu heeraan tumamee jira. Gochi murna humnaan biyya bulchaa jiru garuu faallaa seera kanaa ta'ee itti fufeera. Lola saba Oromoo Walloo fi humna addaa mootummaa naannoo Amaaraa gidduutti dhuma torbee dabree adeemsifameen lubbuun Oromoota 18 dabruu fi 53 ol ta'anii madaa'u dhaabbanni oduu Reuters bulchaa aanaa Jiillee Dhummuugaa wabeeffachuun gabaase. Siraaj Sabaaf. Lola saba Oromoo Walloo fi humna addaa mootummaa naannoo Amaaraa gidduutiin dhuma torbee darbee adeemsifamee lubbuun Oromoota 18 darbuu fi 53 ol madaa'uu dhaabbanni oduu Rooytarsiin bulchaa aanaa Jiillee Dhummuugaa wabeeffachuun gabaase. Walitti bu'iinsi saboota gurguddoo Itoophiyaa Oromoo fi Amaaraa gidduutti dhiyeenya mudatee lubbuu namaa fi qabeenya irra miidhaan ga'e kan jedhe gabaasni Rooytarsii mata dureen walitti bu'iinsa Oromoo fi Amaaraan lubbuun namoota 18 galaafate jedhu kanaan siyaasaa fi walitti bu'iinsi sabummaa rakkoo guddaa muummicha ministeeraa Itoophiyaati jedhe. Gabaasni Reuters qabatee bahe kun Oromoon saba guddaa Itoophiyaati yoo jedhu walitti bu'iinsa daangaa Amaaraa fi Oromoo irratti ji'a kana keessa uumameen lubbuun qulqullootaa darbuu himee jimaata darbe haleellaa humni addaa Amaaraa aanaa Jiillee Dhummuugaa magaalaa Axaayyee keessatti raawwatanii namni suuqii gurguru tokko du'ee jira jechuun bulchaa aanaa Jiillee Dhummuugaa obbo Jamaal Hasan wabeeffachuun gabaase. Ajjechaa kana booda hawaasni dheekkamuun tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhate jechuun haala raawwate Rooytarsitti kan hime bulchaan aanaa Jiillee Dhummuugaa buufata fayyaa tokko qofa keessatti namoota miidhaman 53 fi kan lubbuu dhaban 18 argee jira. Hunduu Oromoodha jechuun Rooytarsitti hime. Godina Shawaa Kaabaatti bulchaa aanaa Qiyoot Eliyaas Abbabaa yaada Rooytarsiif kenneen lolli adeemsifamaa jiru adda bilisummaa Oromoo fi humna addaa Amaaraa wajjin yoo jedhu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Daatarbiin yaada dhaabbata oduu Rooytarsiif kenne kanaan mootummaan naannoo Amaaraa adda bilisummaa Oromoo lolaa jira jechuun uummata Walloo irratti duguuggaa sanyii raawwataa jira jechuun himate. Itti dabaluun kan jedhe dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Daatarbiin lolli adeemsifamaa jiru humna addaa Amaaraa meeshaa waraanaa gurguddaa hidhatee fi qonnaan bultoota Walloo kan eeke 47 hidhatan jidduutti jedhe. Reuters xumura gabaasa isaa irratti ministeerri raayyaa ittisa biyyaa rakkoo uumame booda godinoota kanatti komaandi poostii labsuun daandii guddaa aanota Amaaraa Dabra Siinaa hamma Kombolchaa jiru jidduun meeshaa waraanaa hamma kiiloomeetira 20 qabatanii deemuun dhorkaa taasisa jechuun goolabe. Miidiyaaleen mootummaa federaalaa garuu ifaan ifatti gama humna addaa mootummaa naannoo Amaaraa goruudhaan Oromoo ajjeefamaa jiru yakkamaa godhuu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiraachuun hubatameetii jira. Oduu teenya xumuraatiin pirezidaantiin Chaad Idris Deebii waraana kaaba biyyattiitti adeemsifamaa jiru gubbaatti miidhamuun lubbuun isaanii dabruun waraanni biyyattii ibse. Lubbuun dabruu pirezidaantii Idris Deebii hordofee ibsa waraanni biyyattii kanneen pirezidaantichi biyya baraaruuf du'an jedhe. Gabaasaa BBC fi maddeen irraa arganneef Siraaj Sabaaf.
Pirezidaantiin Chaad Idris Deebii waraana kaaba biyyattiitti adeemsifamaa jiru gubbatti miidhamuun lubbuu isaanii darbuu waraanni biyyattii ibseetii jira. Pirezidaantii Idris Deebiin filannoo ebla 11 geggeeffame mo'achuun marroo jahaffaa aangoo qabatu jedhamee eeggamaa kan ture yoo ta'u sagalee kenname keessaa parsantii 80 argachuu isaanii labsameetii ture. Lubbuun darbuu pirezidaantii Idris Deebii hordofee ibsa waraanni biyyattii kenneen pirezidaantichi biyya baraaruuf du'ee jedheetii jira. Pirezidaantiin Chaad Idris Deebiin hafuura isa dhumaa walabummaa biyyattii eegsisuuf dirree lolaatti wareegame kan jedhe dubbii himaan waraana biyyattii Jeneraal Aziim Barmaandoo Agwaanaan ibsa TV gubbatti dubbiseen. Pirezidaantii Idris Deebiin guyyoota dhumaa torbee darbe lola daangaa Liibiyaa irratti hidhattootaa fi humna waraanaa biyyattii jidduutti taasifamaa jiru daawwachuuf deemaniitii turani. Finciltoonni faakti jedhanii of waaman kun gaafa filmaataa buufata daangaa tokko haleelaniitii turani. Gara magaalaa gudditti jaameenattis imalaatii turani. Raayyaa waraanaa wajjin kan lolli eegaleen guyyaa sanbataa ture. Jeneraalli